Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV. Har'a immoo kan nuti wajjin ilaallu fiiziksii kutaa 12ffaa 2.3 irraa kan wajjin ilaalla jechuudha. Innis rotational dynamics kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Amma xumuraatti wajjin ta'an affeerraa keenyadha. Chaanaalii keenya kanaaf haaraa hin taatanii subscribe gochuutiin maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Barnoota afaan Oromoo asirraa darbu kallattiidhaan argachuu fi akkasumas gaafa viidiyoonii gallakkifamu odeeffannoo isaa akka isin bira ga'uu fi subscribe godhaa isiniin jenna. Kallattiimaan gara barnoota keenyaatti kan dabarru ta'a jechuudha. Rotational dynamics jechuun maal jechuudha? Having developed the kinetic of rotational motion. Kanaan dura kan nuti ilaalaa turre wajjiniin kinetic rotation wajjin ilaalaa turre jechuudha paartii darbe keessatti. We now turn to the dynamic of rotational motion. Amma immoo gara maalitti kan nuti dabarru dynamic of rotational motion itti jechuudha kan nuti dabarru. Just as force played a big role in linear dynamics. Akkuma humni linear motion yookiin linear dynamics keessatti shoora guddaa taphatu, we have torque in rotational dynamics. Akkasuma immoo rotational dynamics keessatti immoo iddoo force bu'ee kani roolii guddaa nu taphatu eenyudha jechuudha? Torqueedha jechuudha. Kana jechuun rotational keessatti iddoo force kan bakka bu'u eenyudha jechuudha? Torqueedha jechuudha. Torqueedha jechuudha. We begin by defining this quantity and showing how it acts on object in rotational motion. Kana immoo kan nuti irraa jalqabnu quantity kana ibsuudhaaf akkasumas akkamittiin akka inni rotational motion keessatti gahee isaa taphatu ibsuu irraa jalqabnu jedha kitaaba keessan jechuudha. Next, we relate torque to our study of kinetics through an equation very similar to Newton's second law. Kana booddee erga ibsine raanne jechuudha. Torque kinetic equation keenya wajjin relate goone yookiin wal qabsiisne akkasumas kun immoo Newton second law wajjin wal qabsiisne jechuudha kan nuti wajjiniin ilaallu jechuudha ittaanne. Amma gaa akkuma ammaa kaasne jechuudha maal wajjiniin ilaalla? Torqueedha jechuudha kan nuti wajjiniin ilaallu. Torque is a rotational effect on force. Torqueen humna rotational irratti effect qabaatudha. Humna rotational objectii ta'aa jirtu tokko irratti yookiin objectii rotate gochaa jirtu tokko irratti humna apply ta'udha jechuudha. Torque is what causes an object to acquire angular acceleration. Torqueen koosii objectiin angular acceleration akkasiin qabaattu godhudha. Torque jechuun objectiin tokko angular acceleration akkasiin qabaattu kan godhu eenyudha jechuudha? Torqueedha jechuudha. Torqueedha. Fakkeenyaaf objectiin tokko iddootti kana jirti jenneti objectii kanarra rotate gochaa jirti jenneti haala kanaan jechuudha. Rotate gochaa jirti jenneti yerootti kanatti objectiin kun angular acceleration yookiin guula sochii angularity kan isin akkasiin qabaattu kan godhu eenyudha jechuudha? Torqueedha jechuudha. If F is the force acting an object and R is a distance from the axis of rotation to the point of application of the force as shown in figure 2.14. Yoo F ni force wanticha irratti apply ta'aa jiru ta'e fakkii kanarraa argaa jirtu kun objectittiidha. Objectittiin kanadha. Humnichi immoo warreen kanadha. F1 isa jennu F2 F3 warreen kana jechuudha. F'n kun maalodha? Force bakka bu'a. Force qaamicha irratti apply ta'aa jiru jechuudha. R'n immoo maal bakka bu'a? Distance inni pointicha irraa fagaatee jiru bakka bu'a jechuudha. Yookiin R'n radius keenya bakka bu'a jechuudha. The magnitude of torque is given by kanarraa gaa magnitude of torque yonna hin barbaanne ta'e asirraa magnitude of torque hin barbaanne jenne ta'e torque is equals to R times F sin theta dha. Kun immoo eessaa dhufe? F sin theta dha. Kun immoo eessaa dhufe jenna jettanii yeroo hundumaa torque is equal to
R cross F dha. Crossiidha jechuudha. Crossii irratti immoo akkuma bara darbe jechuudha. Kitaaba kutaa 11ffaa unit 2 keessatti cross product akkuma ilaaltanii crossii keessatti yeroo hundumaa crossii taanaan maalodha? Sin theta dha jechuudha. Dootii taanaan immoo maalodha? Dootii product ta'ennaan immoo cos theta dha jechuudha. Kana qabachuu qabdu. Kanaaf egaa crossii irratti sin theta akka inni ta'e wajjin ilaalleerra. Kanaaf crossii kana sii bal'eessinee R F sin theta dhaan hojjenna jechuudha. Sin theta dhaan immoo yeroo kamiin hojjenna? Yeroo aangiliidhaan nu kennuudha kan nuti hojjennu. Aangiliidhaan nu laanne ta'ennaan foormii directioniitiin nu kenne yookiin immoo bifa fakkeenyaaf A J K bifa kanaan nu kenne jennee directioniidhaan jechuudha. Maal fayyadamna? R cross F fayyadamnee hojjenna jechuudha. Aangiliidhaan nu kenne taanaan R F sin theta fayyadamna tarkii barbaaduudhaaf magnitude isaa jechuudha. Yeroo hundumaa immoo kan isin qabachuu qabdanii counter clockwise dha kan nuti safarru yeroo hundumaa jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha. Objectiin kuni akkasirra deemaa jirannate objectiin kuni yookiin isuma kanarraa fakkeenya isinii fudhadhusti. Giraafii kana argaa jirtu giraafii kana hundumti keessan argaa jirtu dheemayyaadha. Figure 2.14 kana jechuudha. Yeroo safarru gaa counter clockwise fudhanna yookiin akkasirra safarra jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf gaafa safarru haala kanaan jechuudha kan nuti safarru. Haala kanaan kan nuti safarru yeroo hundumaa asii kaanee gara kanatti jechuudha kan nuti safarru. Counter clockwise safarra jechuudha yeroo hundumaa iyyuu. Kanaaf egaa asitti gaa wanti isin akka ijootti qabachuu qabdanii yeroo baay'ee intiraansiirras kan dhufu jechuudha. Tarkii keenya akkamittiin barbaadna isa jedhamu beekuudha qabdu. Kanaaf tarkii haala kamiin barbaaddu? R cross F yookiin R F sin theta dha. Asitti kan inni akka yaadannootti isinitti himu akka nootiitti kan isinitti himu jechuudha. Yoo bifa directioniitiin isinii kenne tarkii is equals to R cross F godhee jenna isinii kenne yoo bifa IJK tiin isinii kenne F cross R gochuun qabdan. Kun yeroo hundumaa wal qixa miti jechuudha. R cross F fi F cross R wal qixxee miti. Kanaaf bifa kanaan hojjechuun isinirra hin jiraatu jechuudha. Itti fufnee maal jedhaa itti fufee where theta is angle between R and F. Thetaan keenya maalidha? Aangilii distaansii keenyaa fi foorsii keenya gidduutti argamudha. When they are drawn from the same origin. Yeroo originii tokko irraa safaraman yookiin 0,0 irraa safaraman jechuudha. Itti fufee maal jedhaa? Turkey is a vector quantity meaning it has both direction and magnitude. Turkiin vector quantity ammaaf kallattiidhaan kan ibsamudha jechuudha. It is SI unit in Newton meter. SI unitiin isaa immoo Newton metriidha. The direction of Turkey is along axis of rotation. Yeroo hundumaa Turkiin directioniin Turkii jechuudha kallattii sochiin sun irra taa'aa jirudha. Fakkeenyaaf sochiin kun gara kanatti taa'aa jirannate Turkiinis directioniin isaa garuma kana taa'aa jechuudha. Gara rotationii sun irra naanna'aa jirudha jechuudha. Itti fufee maal jedhaa? It is determined by right hand rule. Kun immoo maaliin solve ta'uu danda'a yookiin immoo maaliin beekamuu danda'a? Right hand rule dhaan determine ta'uu ni danda'a jechuudha. When you curly the figure of your right hand in the direction of rotation, your thumb point is direction of Turkey. Yeroo fingerii kee bifa kanaan jechuudha. Haala kun abduu keessa jennatee kun immoo quba keenya warra kaanii jechuudha. Warra kaan akkasitiin gaafa qabnu abudduun kun maal nutti agarsiisa? Taambii yookiin qubii abudduu jechuudha. Tarkii nutti agarsiisa. Qubooti warri kaan immoo directionii rotationii sanaa nutti agarsiisu jechuudha. Directionii rotationii sanaa nutti agarsiisu. Quba keenya akkas gooneeti jechuudha kan nuti qabnu. Haala kanaan jechuudha kan nuti qabnu.
paartii darbe keessatti wajjin ilaalleerra jechuudha. Itti aansinee kan nuti wajjin ilaallu example 2.14 wajjin ilaalla jechuudha. Wajjin ilaallu maal jedha? The object in figure 2.15 is pivoted at O. Maal jedha? Fakkii kan argaa jirtu fakkiin kun jechuudha. Pointii O kanatti pivotii yookiin naanna'aa jira jedha. Pointii kanatti naanna'aa jira. Kana booddee maal barbaadi nuun jedhe? Foorsii sadiitu irratti argama. Akkuma argaa jirtan F1, F2, F3 tu argama jechuudha. Kana booddee maal jedha? F1 meeqa qaba? 10 Newtonii qaba. Akkasuma F2 immoo meeqa qaba? 60 qaba. Akkasuma F3 immoo meeqa qaba? 19 qaba. Kana booddee R'n keenyas nuu kennameera. Distaansii isaanii pointii O kanarraa qaban jechuudha. Distaansiin isaanii kunis nuu kennameera. Innis meeqadha? 3dha. Kanii O jechuudha. Yookiin kan F1 jechuudha. Akkasumas kan F2 immoo 4 meetirii qabaata. Kan R'n kan isa kana 4 qaba. Kan isa kanaa immoo meeqa qaba? 8 meetirii qaba jechuudha. 8 meetirii qaba. Kana booddee maal barbaadi nuun jedhe? Neettarkii barbaadi nuun jedhe. Neettarkii jechuun tarkii waliigalaa jechuudha. Kan tarkii tokkoffaa, kan tarkii lammaffaa, akkasumas tarkii sadaffaa neetiin isaa maal ta'a kan jedhudha jechuudha kan nu gaafate. Asirraa immoo akkuma hubannu giraafii kanarraa akkuma hubannu jechuudha. Giraafii kanarraa maal hubanna nuti? Giraafii kanarraa wanti nu hubannu yeroo hundumaayyuu pointii kanatti kan isaanii rooteetii godhan yookiin kan isaan itti naanna'an jechuudha. Kanaafi pointittii kanatti kallattii kanarra naanna'aru. Kanaafi warreen kunis akkasirra naanna'aru. Kanaafi F3dhaa fi F2dhaan maal jennaani? Clockwise directionidha jechuudha. Clockwise directionii naanna'aru. Kallattii kanatti jechuudha kan isaan naanna'aran kallattii isaatiitiin faallaa. Warreen kunis garuu inni kun immoo F1 jechuudha. Pointii kanatti haala kanaan kan inni naanna'u jechuudha. Pointii kana bira gahuudhaaf haala kanaan naanna'a. Kun immoo clockwise directionidha jechuudha. Clockwise directionii naanna'a. Kanaafiyyuu tarkii nu gaafate tarkii keenya kana akkamittiin arganna isa jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Jalqaba kan nuti gochuu qabnu neettarkeetuun hojjetini maal hojjechuu qabna? Tarkii qoba isaaniitti hojjechuu qabna. Tarkii 1 hojjechuu qabna. Tarkii 2 hojjechuu qabna. Akkasumas tarkii sadaffaa hojjechuu qabna jechuudha. Kanaaf tarkii 1 keenya maal ta'a? R1 F1 sin theta 1 ta'a jechuudha. Sin theta 1 ta'a. Kana booddee sin theta 1 keenya nuu kennameera 120 digriidha. F1 keenya 10 nuu kenname, R'n keenya immoo 3 nuu kenname. Waliin baay'isuudha jechuudha. Kitaaba keessan irratti hojjetameera. Gaafa isin hojjettanii meeqa ta'a? -29.5 ta'a. Kuni lakkoofsuma keessa gaggeessitanii hojjechuudha. Garuu asitti kan isin danqa jedhee yaadu saayinii 120 akkamittiin arganna isa jedhudha. Saayinii 120 fakkeenyaaf qormaatan tiraansiyeetu ta'eeti. Saayinii 120 akkamittiin arganna isa jedhu wajjin ni ilaallu. Kana hojjechuudhaaf maal gootu? Yeroo hundumaa reference angilii fayyadamuu qabdu jechuudha. Akkuma beekamu digirii 120 as keessatti kan inni argamu. Digirii 120 sekondi kwaadiraantii keessatti argama. Yeroo hundumaa immoo saayiniin sekondi kwaadiraantii fi first kwaadiraantii keessatti maalidha? Positiiviidha jechuudha. Kanaafi digirii yookiin saayinii 120 argachuudhaaf reference angilii isaa barbaanna. Reference angilii 120 immoo akkamittiin arganna? Reference angilii 120 maal goona? Kuni sekondi kwaadiraantiidha wanta ta'eef ammasitti kun naanna'ee meeqadha? 180dha. Kanaaf 180 hir'isuu meeqaa jenna jechuudha? 120 jenna. Kana booddee meeqa arganna? Reference angilii keenya 60 arganna. Kana booddee sin of 60 arganna. Sin of 16 keenya maalii wajjin wal qixa? Sin of 120 wajjin wal qixa jechuudha. Haala kanaan reference angilii fayyadamnee argachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa sin of 16 keenya 0.866dha. 0.866dha. Haala kanaan yookiin warra koomanii ta'an ni beektu
kanneen akka saayinii 0, saayinii 30, saayinii 45, saayinii 60, saayinii 90 warreen kana sammuutti qabachuu qabdu jechuudha isin. Kana sammuutti qabatanii yoo warreen beekamoo kana isiniin kennine warreen beekamne ta'e kana isiniin kennine ta'e gara warreen beekamoo kanaatti deeffachuu qabdu. Saayinii 120 haala ammaatiin argattu jechuudha. Referensi Angiliitiin. Erga kana hojjettanii booddee maal argattu? T1 keessan argattu yookiin tarkii 1 keessan jechuudha. Itti fuftanii tarkii 2 barbaadu. Tarkii 2 akkamittiin barbaaddu? R2 F2 sin theta 2dhaan argattu jechuudha. Kanas referensi Angiliisaa haaluma ammaatiin argattu jechuudha. Kanas referensi Angiliisaa maal ta'a? 180 hir'isuu 150 ta'a jechuudha. Kana booddee meeqa kuni 30 saayinii 30 barbaaddu jechuudha. Saayinii 30 immoo meeqadha? Saayinii 30 1/2 dha jechuudha. Kana booddee iddoo R2 buufattu R2dhaaf 4 nu kenname 4 times F2 immoo meeqa nu kenname 16 nu kenname. Akkasuma 16 itti fakkaata garuu asuma irra jira garuu akkasuma sin theta keessan immoo sin of 30 fayyadamuu dandeessu, sin of 150 fayyadamuu dandeessu. Garuu meeqadha? 1/2 dha jechuudha. Bakka buustanii hojjettu. Akkasuma T3 keessanis yookiin tarkii sadaffaa keessanis haaluma ammaatiin hojjettu jechuudha. Erga kana hojjettanii hunduma isaa walitti daatu isa booddee neettarkii keessan argattu jechuudha. Neettarkii keessanii haala kanaan kan isin argattanii kunootti kitaabii keessan haala kanaan hojjeteera. Tarkii 1 keessanii -25.9 naanoomeetirii nu fide. Akkasuma tarkii 2 keessan immoo 32 nu kenne. Tarkii 3 keenya immoo meeqa nu kenna? Tarkii 3 keenya immoo haala kanaan jechuudha. Vaaluu isaan keenya. Vaaluun isaa garuu meeqadha? 107.4 dha. Asitti garuu kan isinitti himne kan darbee tarkii 1 maaliif negatiivii ta'e kan jettan jiraachuu dandeessu. Yeroo hundumaa clockwise direction taanaanii maal fudhanna? Negatiivii goonee fudhanna. Anti clock taanaan immoo positiivii goonee fudhanna jechuudha. See kana sammuutti beekuu qabdu. Kanatti aansinee kan nuti wajjin ilaallu moment of inertia dha. Moment of inertia jechuun immoo maal jechuudha kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Moment of inertia. The moment of inertia of an object is the quantitative measure of rotational inertia. Moment of inertia ni quantitative measure of rotational inertia kana jechuun kallattii lakkoofsaan kan safarudha jechuudha. Lakkoofsaan quantitiidhaan bifa quantitiitiin. Innis maaliin bakka bu'a? I'dhaan bakka bu'a jechuudha. I'dhaan bakka bu'a. Just as mass is the quantitative measure of linear inertia in inertia translation. Inertia translation keessatti maasiin maal safara? Quantity kan linear inertia keessatti safara. Maasiin jechuudha. Akkasuma rotational inertia keessatti immoo maaltu safara jechuudha? Momentum of inertia tu quantitative dhaan safara jechuudha. The greater the momentum of inertia of a rigid object or system of particles, the greater is its resistance to change in angular velocity about fixed axis of rotation. Moment of inertia guddaa qaba taanaani maal guddaa qaba? Greater resistance change angular velocity qaba jechuudha. Angular velocity guddaa qaba, momentum of inertia guddaa qaba taanaan jechuudha. The moment of inertia depend on mass and axis of rotation of a body. Momentum of inertia ni yeroo baay'een transira kan dhufu kanadha. Momentum of inertia maal irratti hundaa'a kan jedhu ni dhufa. Maaliif maal irratti hundaa'a jedha? Maasii irratti ni hundaa'a, akkasumas axis of rotation irratti ni hundaa'a jedha jechuudha. The momentum of inertia is given the symbol I. Akkuma beekamu simbooliin yookiin iddo bu'een momentum of inertia maalidha? I'dha. For a single point mass as shown in single point mass jennee akka fakkii kanarraa mul'atutti jechuudha. Kun point O kanarraa akkuma mul'atu iddoo kana ni argitu. Isee kana single point mass jennee jedha.
akkaataa nuyi itti argannu maal jedha momentum of inertia is equals to momentum of inertia m r square dha. mr square dha. Kun immoo akkamitti mr square akkamitti ta'e mr square akkuma argaa jirtanii kana ni argitu. Asii distaansiin asii keenga sitti jiru maalidha? r dha. Square goone jechuudha asii. Akkasuma objectiin kun immoo maal qaba? Maasii yookiin ulfaatina qaba, hanga qaba jechuudha. Kanaaf m goone jechuudha. Kana booddee momentum of inertia keenya mr square dhaan arganna jechuudha. Yoo pointii lamaa fi isaa ol ta'e immoo ammuma inni dabalaa deemu walitti deemna. Kuni singiliidha. Kan singiliiti. Yoo lama ta'e m1 r1 goona. Yoo 2 ta'e r1 square dha. m2 r2 square, m3 r3 square akkasittiin jechuudha kan nuti argannu momentum of inertia. Akkasuma unity momentum of inertia immoo maalidha? Kilogram meter square dha. Sababiin isaa akkuma amma jenne momentum of inertia is equals to mr square jenne. mr square jenne maasiin maal bakka bu'a? Kiloogiraamidha. Akkasuma raadiyeesiin immoo maaliin safarama? Meetiriidha. Raadiyeesii immoo squareidha. Kanaaf meetir square ta'a jechuudha. Kanaaf kiloogiraam meetir square ta'e jechuudha. Kiloogiraam meetir square kanaaf ta'e jechuudha. Haala kanaan momentum of inertia keenya argachuu ni dandeenya jechuudha. Itti fufee maal jedha? Example 2.15 three particles are connected by rigid rod of negligible mass lying along the y-axis as shown 2.17. Maal jedha? Paartikiloota sadii jira. Isaanis rigid object yookiin rigid body rodii ta'e irratti daandii sochoon irratti kan imimmilan irratti jechuudha kan isaanii connect ta'an. Kana booddee maasiin isaanii immoo kan tuffatamtudha yookiin xiqqoodha jechuudha. Baay'ee xiqqoo kan taatedha. Kun immoo fiigar maalirra jira jedha? Fiigar 2.17 irratti argama jedha. Fiigarii kanarraa ni argitu jedhee yaada. Fiigarii kanarraa objektoonni sadan isaanii kunuutti, warreen tokko kunuutti, inni tokko kunuutti, inni kan biraan kunuutti, inni kan biraan immoo kunuutti jechuudha. Kan isaan itti naanna'aa jiran haala kanaan jechuudha. Akkasitti naanna'u haala kanaan. Rooteetii haala kanaan godhu jechuudha. Inni kun as dhufa, as gabbu'a. Warri kun immoo ammas achii ol ba'u. Akkasitti jechuudha kan isaan naanna'u. Rooteetiin isaanii haala kanaan jechuudha kan inni gaggeeffamu. Kana booddee egaa maal barbaadi nuun jedha itti fufee maal barbaadi nuun jedha. Itti fufee maal barbaadedhe? Itti fufee if the system rotate about x-axis akkuma namasiin jedhe x-axis kanatti haala kanaan naanna'aa hindhatee haala kanaan jechuudha. Maal barbaadi jedhe? With angular speed 2 rad per second. Akkasumas angular speed keenya 2 rad per second yennu nu kenne. Find momentum of inertia about x-axis nu jedhe. Kanaafi maal barbaadi nu jedhe? Momentum of inertia barbaadi nu jedhe jechuudha. Kanaaf akkuma silaa maal goona? m1 r1 square, m2 r2 square, m3 r3 square goona jechuudha. Kanas gaafa hojjennu levelii gochuu dandeenya ofii keenya yookiin moggaasuu dandeenya. R1 R2 jennee jechuudha. Bukkee jijjiirraa wanta ta'eef fakkeenyaaf kana M1 fi R1 itti fudhannu. Yerootti kanatti maal ta'a kuni 4 times 3 square maal ta'a? 3 square maal ta'a? 9 ta'a jechuudha. Kan isa kana haaluma kanaan arganna. Kan isa kanaa bukkee immoo gaafa dhufnu 2 times 4 ta'a jechuudha. 4 goona jechuudha. Akkasuma isa kana bukkee dhufna. Isa kana bukkeetti immoo maal goona? 4 square goona. Kana booddee 3 times 4 square 60 ta'a. 60 goona jechuudha. Kana booddee hundasaa walitti da'uudha jechuudha. Hundasaa walitti da'uudha. Kana hundasaa walitti idaanii maal arganna? Momentum of inertia keenya arganna jechuudha. Yeroo hundumaa immoo kan isin beekuu qabdanii asitti fakkeenyaaf 3 cm kan inni nu kenne.
Garuu nuyi sadumaan fudhanne. Maaliif iddoo hunduma isaatti argama wanta ta'eef akkas goonee fudhanne. Garuu fakkeenyaaf kun meetiriidhaan kennee inni kun immoo seentimeetiriidhaan utuu kenneera ta'e gara yuunitii tokkotti deebisuun dirqama jechuudha. Yuunitii tokkotti deebisuun dirqama jechuudha. Kanas keessa beekuu qabdu jechuudha. Kana egaa haala kanaan egaa gaafa hojjettan meeqa isinii dhufa? 164 kiiloogiraam meetira iskweerii isinii dhufa jechuudha. Itti fufee kan jiru maalidha? Torque and angular acceleration dha. Torque fi angular acceleration akkamittiin connectii ta'u akkamittiin wal qabatu kan jedhu wajjin ilaallu. When number of individual force act on rotating object. Yeroo forcein qobaatti objectii rotating ta'aa jirtu tokko irratti apply ta'u we can calculate net torque. Net torque keenya calculate ni dandeenya akkuma gubbaatti kaafne. Net torque keenya maal ta'a? Torque 1 plus torque 2 plus torque 3. Haala kanaan calculate ni dandeenya. We can relate the net torque to angular acceleration. Akkasuma net torque keenya immoo maal wajjin connect gochuu dandeenya? Angular acceleration keenya wajjin connect gochuu dandeenya by analogy with Newton second law of motion. Maaliin kun immoo akkaataa Newton second law of motion jedhutti jechuudha. Yerootti kanatti jechuudha. Torquein yerootti kanatti maal goona? Iddoo F maal buufna? Akkuma sila kaasaa turre linearii keessatti forcein apply ta'u forceidha. Rotationii keessatti immoo kan iddoo forcii bu'u torqueidha jenne. Kanaaf iddoo forcii eenyuun buufna jechuudha? Torquee buufna. Iddoo maasii immoo maasiin measure of quantitative fi linearyidha. Rotationii keessatti immoo iddoo maasii kan bu'u eenyudha? Momentum of inertia dha jechuudha. Kanaaf iddoo maasii eenyuun bakka buufna? Momentum of inertia bakka buufna. Akkasuma accelerationii linearii keessatti angular acceleration immoo rotationii keessatti jechuudha. Kanaaf iddoo accelerationii maal bakka buufna? Angular acceleration bakka buufna jechuudha. Angular acceleration bakka buufna. Kanaaf torquee keenya haala kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Torqueen keenya momentum of inertia times angular acceleration nu ta'a jechuudha. Kanarraa egaa wantoota garaagaraati kan inni isin gaafachuu danda'u. Fakkeenyaaf torqueen eenyu wajjin hariiroo kallattii qaba jedhee isin gaafata. Kanaaf hariiroo kallattii kan inni wajjin qabu angular momentum fi eenyudha jechuudha. Angular acceleration ifama. Angular momentum jedhee momentum of inertia fi angular acceleration wajjin hariiroo kallattii qaba jechuudha. Kanaaf haala kanaan calculate ni dandeessu jechuudha. Itti fufnee example 2.16 wajjin ilaallu. Kana wajjin ilaallu maal jedha? When a torque of 36 nanometer is applied to a wheel. Wheel jechuun gommaa saayikiliiti. Maal jedha? Gommaa saayikilii kana naanna'aa jira. Torquee irratti apply ta'e torqueen nu kennameera jechuudha. 36 naanomeetiriin nu kenname. Wheel acquired angular acceleration nu kennameera. Meeqa dhanni immoo 24 rad per second square. Find rotational inertia of a wheel. Rotational inertia barbaadu nu jedhe. Kanaaf torquee is equals to moment of inertia times angular acceleration jechuudha. Asirraa kan nuti barbaadnu maalidha? Moment of inertia yookiin rotational inertia dha. Rotational inertia keenya argachuudhaaf gama lammansaa maaliif irra? Alfaadhaaf irra jechuudha. Asiinis alfaadhaaf irra. Kun asii alfaan tokko alfaa kana balleessa. Kana booddee moment of inertia is equals to torque over angular acceleration ta'a jechuudha. Kana booddee lakkoofsicha gaafa walii birtan meeqa isinii ta'a? 1.5 kiloogiraam meetira square argattu jechuudha. Example 2.17 gaafa ilaallutti fune a motor capable of producing a constant torque. Asirraa immoo maal nu kenne? Torque nu kenneera. Maximum rotation speed nu kenneera. 150 rad per second connect to a flywheel with rotation
rotationally inertia keenyas nu kenneera yookiin momentum of inertia jechuudha. Meeqa nu kenne 0.1 kilogram meter square nu kenne jechuudha. Maal barbaadnu jedha what angular acceleration will the flywheel experience as motor switched on jedhe. Maal nu gaafate gabaabaamatti angular acceleration nu gaafate jechuudha. Angular acceleration immoo akkamittiin arganna? Akkuma sila kaasaa turre torque is equals to momentum of inertia times angular acceleration jenneerra. Kana booddee angular acceleration argachuudhaaf gara lamman isaa maaliif irraa momentum of inertia dhaaf irra jechuudha. Momentum of inertia dhaaf irra gara kanas. Kana booddee maal arganna? Alpha is equals to torque over momentum of inertia. Kana booddee lakkoofsicha hunduma isaa bakka buusne argachuudha jechuudha. Kana booddee gaafa bakka buunu 1000 rad per second square nu dhufa jechuudha. Biirratti maal nu gaafate? How long will the flywheel take to reach maximum speed if starting from rest? Maalun jedhe maalu gaafate sirratti kan how long kan jedhu maal bakka bu'a? How long to take kan jedhu maal bakka bu'a? Time akka inni bakka bu'u beekuu qabdu jechuudha. Beekuu qabdu. Kana immoo maaliin hojjennaa? Asirraa maal arganneerra asirraa alfaa keenya arganneerra. Kanaafi akkuma kanaan dura equation of linear momentum yookiin kinetics keessatti wajjin ilaalaa turre isa fayyadamna jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf v is equals to u plus at jennee fayyadamaa turre. Amma immoo gara rotationitti gaafa deebi'u immoo akka paartii darbe keessatti wajjin ilaallee jechuudha. Omega final is equals to omega initial plus alpha times change on t dha. Asirraa maal nu gaafate? Change on t nu gaafate. Kanaaf change on t keenya argachuudhaaf asii omega not keenya keessa dabarsine jechuudha. Omega final minus omega not is equals to alpha times change in theta dha. Kanaafi change in theta keenya qobaatan bisuudhaaf gara lammansaa alpha dhaaf irra jechuudha. Asiinis alpha dhaaf irra. Kana booddee alphaan asii alphaatiin baddii change in theta keenya maal ta'a? Omega final minus omega initial divided by alpha keenya nu ta'a jechuudha. Asirraa maalluun jedhe start from rest nuun jedhe boqonnaa irraa jalqabe. Sababii boqonnaa irraa jalqabee fi omega not keenya maal goonee fudhanna? 0 goonee fudhanna jechuudha. Kanaafi omega final keenya immoo nu kenneera. Innis 150 rad per second dha. Kana booddee 0 gaafa irraa hir'isnu sanuma ta'a meeqaaf irra jechuudha? 1000 rad per second square dhaaf irra jechuudha alfaa keenya. Kana booddee kan nuti argannu maalidha jechuudha? 0.15 secondii arganna jechuudha t keenya jechuudha. Haala kanaanii hojjechuu ni dandeenya. Paartii itti aanuun immoo planetary motion and equiparallel law kan jedhu wajjin ilaalla. Egaa sagaleen koo yennaa isinitti toluu dide yookiin immoo yenna isin jeeqe jechuudha. Kanaan kan hojjechaa jiru dadhabbii guddaa keessa ta'eeti hojii waan itti baay'ateef jechuudha. Dhiifama isinii jechuu barbaada. Paartii itti aanuun 2.4 wajjin ilaalla jechuudha. Waan dhaggeeffataniif baay'ee galatooma. Hiriyoota keessan bukkee viidiyoon kun akka inni ga'uu fi sheerii godhaaf isiniin jedha. Thank you.